Akkam jirtu maatii Gammee Miidiyaa odeeffannoowwan gaggabaaboo yeroo kanaaf isiniif qabadhee dhufeen isinitti hima. Jalqaba irratti hangafoota isaa isinitti himuudhaan itti aansuudhaanis tokkoon tokkoon bal'isee kanan isinitti himu ta'a. Oduu keenya jalqabaatiin Harargee Bahaa aanaa Kurfaa Calleetti dargaggoonni lama milishootaan ajjeefamuu maatiin himanii dhimma kana bal'isee kanan isinitti himu ta'a. Gadhumaatti na hordofa. Oduu keenya lammaffaatiin ijaarsa hidha haaromsaa xumuruuf birriin biliyoona 80 akka barbaachisu waajjirri qindeessa piroojeektii hidha haaromsa guddichaa beeksisuun gabaafame. Egaa piroojeektichi yeroo eegalutti ijaarsicha guutummaan guutuutti xumuruuf baajanni ramadame birrii biliyoona 80 ture. Yeroo ammaa kana ijaarsichi parsantiin 97.6 xumuramee jira. Kan hafe parsantii 2.4 qofadha. Haa ta'u malee parsantii 2.4 hafe kanayyuu xumuruudhaaf birriin biliyoonni 80 akka barbaachisu himamuunsa ajab nama jechisiisaara. Dhimma kanas bal'inaan kanan isinitti himu ta'a. Gadhumaatti na hordofa. Oduu keenya inni sadaffaanii ergamni gamtaa Afrikaa araara Itoophiyaa fi Somaaliyaa ajaa'ibsiifatee jaje. Dhimma kanas bal'inaan isinitti hima. Egaa daawwattoota Gammee Miidiyaa chaanaalii keenya chaanaalii Gammee Miidiyaa irratti guyyaa guyyaadhaan odeeffannoowwan dhugaa ta'an isiniif dhiyeessina. Kanaafuu chaanaalii keenya sabskiraayib gochuu hin dagatina. Amma gara bal'ina oduuttan darba. Oduu keenya kan jalqabaatiin Harargee Bahaa aanaa Kurfaa Calleetti dargaggoonni lama milishootaan ajjeefamuu maatiin himan. Naannoo Oromiyaa godina Harargee Bahaa aanaa Kurfaa Calleetti amajjii 13 bara 2025 galgala dargaggoonni lama magaalaa Maayaa irraa gara aanaa Guraawaa mootoraan imalaa osoo jiranii rasaasaan qaamolee nageenyaatiin ajjeefamuu maatiin miidiyaa Addis Istaandarditti himanii jiru. Dargaggoonni lamaan ajjeechaan irratti raawwatame Kaadiree Shu'eebii fi Jaafar Abdurrazzaaq kan jedhaman yoo ta'u lamaanuu jiraattota aanaa Guraawaa ganda laaftoo ta'uu maatiin himaniiru. Miseensi maatii dargaggoo Kaadiree maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatan miidiyaa Addis Istaandarditti akka himanitti dargaggoonni lama wixata darbe mootorsaayikilii yookiin dogdoqqee haaraa bituuf gara magaalaa Maayaa dhaqanii yeroo deebi'aa turanitti galgala naannawa sa'aatii 2 irratti ajjeefamuu himan. Ganamaa nagaan nu bira bahanii mootorsaayikilii haaraa bituuf gara magaalaa Maayaa deemanii erga bitanii booda galgala gara aanaa Guraawaa laaftootti mootorsaayikilii haaraa bitaniin deebi'aa osoo jiranii miseensonni milishaa rasaasaan rukutanii ajjeessanis jedhan. Miseensonni milishaa lakkoofsaan 2 ta'an rasaasaan rukutanii erga isaan madeessanii booda achumatti gatanii biraa deemuu kan himan miseensonni maatii boodarraa hawaasni naannichaa ambulaansii waamuun gara hospitaala Guraawaa geessanis lubbuu isaanii baraaruu hin danda'amne jechuun haala yeroo ture ibsan. Sababii ajjechaa kanaa garuu maatiin hagammaa akka hin beekne dubbatanii ijoolleen kun baay'ee xixiqqoodha. Nama kamiinus walitti bu'insa hin qabanii ajjechaan qaamolee nageenyaatiin irratti raawwatame maaliif akka ta'e nuuf hin galle maatiin gadda guddaa keessa jiras jedhan. Jiraataan aanaa Guraawaa tokkos dargaggoota lamaaniyyuu akka beeku himuun rasaasaan ajjeefamuu isaanii mirkaneesseera. Yeroo ijoolleen kun rasaasaan rukutamanii du'an qaamaan arguu baaddus erga du'anii booda qaamaan deemee argeera jedhe. Dabalataanis ijoolleen kun baay'ee naamusa qabanii qaama mootummaa kamuu waliin walitti bu'insa kan hin qabne ta'uu nan beeka. Garuu maaliif akka ajjeefaman hagammaatti naaf hin gallee jedhee dubbatee jira. Jiraataan kun itti dabaluun qaamoleen nageenyaa ajjechaa kana raawwatan yookiin shakkamtoonni hagammaatti to'annoo seeraa jala kan hin galle ta'us dubbatee jira. Kutaalee Oromiyaa garaagaraa keessatti ajjechaan lammiilee nagaa qaamolee nageenyaatiin yeroo raawwatamu kun kan jalqabaa miti. Amajjii 10 bara 2025 godina Booranaa magaalaa Moyyaalee ganda Shawaa Barreetti daa'imni ganna 14 miseensota poolisiin ajjeefamuu hordofee jiraattota biratti dheekkamsa kaasuun isaanii yaadatama. Ajjechaa kana hordofuun uummanni magaalatti hiriira mormii bahee ture. Haaluma wal fakkaatuun godina Booranaa aanaa Miyootti bitootessa 2024 dargaggoon ganna 24 Qallaa Bunayyaa jedhamu qaamolee nageenyaa mootummaatiin haala sukkanneessaa ta'een reebamee ajjeefamuun isaas ni yaadatama. Boodarras milishoota ajjechaa raawwachuun shakkaman 6 to'annoo jala oolchuu mootummaan beeksisee ture. Egaa maatii chaanaalii keenya warri sabskiraayib goone sabskiraayib gochaa nu dhaggeeffadhaa. Amma immoo oduu dhimma hidha guddichaattan darba. Ijaarsa hidha haaromsaa xumuruuf birriin biliyoona 80 akka barbaachisu ibsame. Ijaarsa hidha haaromsaa xumuruu fi birriin biliyoona 80 akka barbaachisu waajjirri qindeessaa piroojeektii hidha haaromsa guddichaa beeksisuun gabaafame. Hidhi haaromsaa birrii biliyoona 80 akka xumuramuuf waggaa 14 dura dhagaan bu'uuraa kaa'ameef amma erga hojiin ijaarsa isaa parsantii 97.6 xumurameen booda ammas ijaarsicha xumuruuf birriin biliyoona 80 akka barbaachisu ibsame. Piroojeektichi yeroo eegalutti ijaarsicha xumuruuf baajanni ramadamee birrii biliyoona 80 ture. Amma ijaarsicha xumuruuf parsantii 2.4 qofa yeroo hafetti birriin biliyoona 80 barbaadameera jedhame.
Baankiin Misooma Itoophiyaa kan buusii ijaarsa hidha haaromsichaa sassaabu akka himetti hanga ammaatti ijaarsa kanaaf birrii biliyoona 20.2 sassaabamuu ifoomsee jira. Bara kana keessas birrii biliyoona 1.6 uummata irraa sassaabuuf karoorfachuu waajjirri qindeessa piroojeektii hidha haaromsaa himee jira. Baankiin biyyoolessaas gama isaatiin hojii xumuraa kanaaf birrii miliyoona 10 gumaachuu ibsee jira. Duula galii sassaabuu baankotaa fi dhaabbilee liqii fi qusannaa hirmaachise jimaata darbe gaggeessuu waajjirichi beeksisee jira. Duula kanaan birrii miliyoona 110 sassaabuuf karoorfate keessaa birrii miliyoona 25.9 sassaabee jira. Gurgurtaa boondiitiin birrii miliyoona 110 karoorfame keessaa kan gurgurtaaf dhiyaate birrii miliyoona 60 argamuu ibsuun dhaabbilee kanaan dura boondii bitanii yeroo maallaqaa itti deebifatan gahe waliigaltee akka haaromfatan taasifaman irraa birrii miliyoona 50 akka sassaabamu himame. Akkaataa kanaan maallaqni ijaarsichaaf barbaadamu sassaabamaa jiraachuunis eeramee jira. Maallaqa waliigalaa sassaabame birrii biliyoona 20.2 keessaa diyaasporaan birrii biliyoona 1.5 qofaa gumaaches jedhamee jira. Hirmaannaan diyaasporaa akka guddatuuf appilikeeshiniin ijaarsichaaf kallattiin gumaachitti taasifamu kalaqamuu hojii gaggeessaa waajjirichaa Dr. Aragaawii Baaree raadiyoo Shaggaritti himanii turan. Oduu keenya xumuraatiin ergamni gamtaa Afrikaa waliigaltee Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti raawwatame jaje. Itoophiyaa fi Somaaliyaan handaara galaanaatiin wal qabatee wal dhabdee gidduu isaaniitti mudate furuu fi hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaan gidduu deebisanii ijaaruuf Turkiyaan Ankaaraatti waliigaltee mallatteessuun isaaniin yaadatama. Kana malees pirezidaantiin Somaaliyaa Hassan Sheikh Mohammad amajjii 11 bara 2025 Finfinneetti mari'ataniiru. Komishiniin gamtaa Afrikaa Somaaliyaatti dura taa'aa kan ta'an Ambaasaadar Mohammad El Amin Siyuuf ibsa baaseen waliigalteen kun hariiroo gamlamee keessatti milkaa'ina murteessaadha jechuun waliigaltee Ankaaraa hojiitti hiikuuf tarkaanfii murteessaa ta'uus ibsee jira. Ambaasadarichi hariiroo dippiloomaasii biyyoota lamaanii cimsuu, tumsa nageenyaa cimsuu fi hariiroo diinagdee ijaaruun nageenya biyyoota lamaanii gidduu jajjabeessuun nageenya naannoo tasgabbii fi badhaadhina walootiif barbaachisaa ta'uus eeree jira. Ergamni gamtaan Afrikaa Somaaliyaatti gaggeessu yaalii nageenyaa Soomaaliyaan taasiftuu fi hariiroo naannoo utubuuf kutannoo akka qabu eeruun fedhii uummata Somaaliyaa fi mul'ata gamtaa Afrikaa kan ardii nageenya qabduu fi badhaate ijaaruuf kutannoodhaan hojjettu kan tumsu ta'uus ibsee jira. Biyyoonni lamaan ibsaa amajjii 11 bara 2025 baasaniin karaa qoonsila biyyoota lamaaniitiin hariiroo gidduu isaanii jiru deebisanii ijaaruuf waliigaluus ibsanii jiru. Dantaa waloo dhugoomsuuf dhimma waloo irratti tumsaan akka hojjetanis eeraniiru. Ibsichi rakkoo nageenyaa jiru xiinxaleera. Rakkoon nageenya naannicha keessa jiru tumsa cimaa biyyoota lamaanii barbaadas jedhee jira. Sodaa gareen finxaaleeyyii naannichatti uuman hiikuuf waloon hojjechuuf akka yaadan gaggeessitoonni biyyoota lamaanis yoo himan kunis ergama Alshabaab waraanuu yoo ta'u biyyoonni lamaan wal dhabdee sababa waliigaltee handaara galaana Itoophiyaa fi Somaaliilaand gidduutti mallattaa'e hordofee waggaa tokkoof gidduu isaanii ture furuuf waliigaltee Turkii Ankaaraatti mallatteessuu hordofeetidha. Akkaataa waliigaltee kanaatiin Itoophiyaan qarqara handaara galaanaa kan argattu yoo ta'u Somaaliilaandiif beekamtii kenniti. Waliigalteen kun Somaaliyaa mufachiisuu hordofee Itoophiyaa waliinis wal dhabdee keessa akka galtu taasisee ture. Wal dhabdee ture hordofuun ministeerri dhimma alaa Somaaliyaa dippiloomaatiin Itoophiyaa sa'aatii 72 keessatti biyya akka gadhiisu onkoloolessa 2024 keessa ajaja dabarsee ture. Haa ta'u malee waliigaltee Ankaaraatiin giddugaltummaa pirezidaantii Turkii Reesiip Taayib Ergaadooniin rakkoo jiru furuuf gaggeessitoota biyyoota lamaanii mariisisuun waliigaltee akka mallatteessan gargaaree jira. Egaa daawwattoota keenya oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabadheeru kana fakkaata. Chaanalii kanarratti odeeffannoowwan dhugaa ta'an kan biyya keessaa biyya alaa guyyaa guyyaan argattu chaanalii kana laayik, sheer, sabskiraayib gochuun dagatina. Waan dhaggeeffattaniif galatooma nagaan turan.